yeroo tokko namni WhatsApp irra blookii nu gochuu ni danda'a. Akkasumas immoo online irraa nu jalaatii dhokachuu waan danda'uu fi akkamitti namni sun chaatii irra jira moo hin jiru kan jedhu hordofuutii dandeenya. Kana bukkeetti immoo nama blookii nu godhee akkamitti akka inni online irra jiruuf hin jirre cheekii gochuutii dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Egaan karaa baay'ee salphaa ta'eetiin waan isinitti agarsiisuuf hanga xumuraatti nu waliin ta'a. Nama online irraa isin dhokatus ta'e nama WhatsApp irraa blookii isin godhee salphaatti hordofuutii ni dandeessu isin jedha. Amma eegallu. Hi guys, baga nagaan dhuftan isin jedha. Egaan kan channel koo subscribe godhin jirtan subscribe gochuun akkasumas immoo viidiyoon isiniif gadhiisu like gochuun jajjabeessaa. Baay'een keessan osoo like godhin viidiyoo daawwattanii baatanii jirtu please like gochuutii hin dagatina. Egaan baay'een keessan immoo gaafii na gaafattanii na koomataatti jirtu. Hedduu keessaniif garuu deebii kan ta'uutii danda'u viidiyoolee hedduu isiniif hojjedheetiin jira. Akkasumas immoo kun akkuma agartanii as keessaa yoo barbaadu isin salachee yookiin immoo yeroo dhabdanii iddoo kana keessa dhuftanii jechuudha. Channel koo keessaa yeroo kamittiyyuu gara playlist kan jedhu iddoo kanarra kottaati. Saniin booda as keessaa akkuma agartan warri hojii YouTube barbaadan, warri hojii online barbaadan akkasumas immoo rakkoo bilbilaa irratti furmaata kanneen barbaadan adda adda qoodeen isiniif kakaa'eeti jira jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf as keessaati waan YouTube hojii wal qabatu yoo barbaadan as keessa lixuudhaan viidiyoo waa'ee YouTube qofaa ilaallatu as keessaati argattu. Akkasumas immoo hojii online yoo barbaadan kuno as keessaa jechuudha. Tokko tokkoon adda adda baasee isiniif kaa'ee waan jiruufi egaan deebii kan isiniif ta'uutii danda'u gaaffii keessan hedduu argeetiin jira garuu moo beekaan isiniif deebisuu diddee sababni isaa viidiyoo hojjedhee waan jiruuf galaatii viidiyoo isaa daawwadhaan isin jedha hordoftoota. Egaan amma neegalla gara wanta irraa isiniif qabadee dhufeettiin isin deebisa. Okay guys, jalqaba irratti kan isin barbaachisu lakkoofsa bilbilaa nama sanaa beekuu fi akkasumas immoo appilikeeshinii ajaa'iba kana buufachuudha jechuudha. Original isaa linkii isaa description box jalaan isiniif kaa'eeti jira. Aappii kana feekiin isaa baay'ee waan jiruu fi original isaa linkii waan isiniif kaa'ee jiruuf achiin galaatii download godhadhaan isiniin jedha. Amma akkuma agartan keessoon isaa kana fakkaata. Haalli itti fayyadama isaatii baay'ee salphaadha. Namni isin hordofaa jirtan sun namni online irraa isin dhokate yookiin immoo blookii isin godhee ofiisaa chaatii WhatsApp irra galee fayyadamu yeroo inni WhatsApp isaa irra seenu maal akka inni godhuun isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba kana akkuma agartan wow information naan geet jira jechuudha. Natti bilbila even namni sun jechuudha. Namni isin hordoftan sun blookii isin godhee yoo jiraate illee haala kanaatiin information isiniin ga'a jechuudha. Amma bilbilli koo screen isaa cufaa yoo ta'e yookiin ani wanta kan biraan hojjechaa jira yoo ta'e by the way WhatsApp banuun isiniin barbaachisu jechuudha. WhatsApp osoo hin baniin ofiisaatiin kun akkuma agartan information isiniin ga'a jechuudha. Online irra namni sun jiraachisuusaa fi dhiisuu isaa jechuudha. Kanaaf isin hojii keessan ni hojjettu al takkaa bilbila nama sanaa addana keessatti aaddii gootanii kaa'uu qofaadha jechuudha kan isin irraa eegamu. Kanaaf amma akkamitti akka lakkoofsa bilbilaatti guunnee nama sana hordofuutii dandeenyuun isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf aappii keenya akka install godhanneen wanti jalqabarratti gochuun nurraa eegamu ni banna jechuudha. Saniin booda yennaan nu bannu haala kanaatiin ayyaama nu gaafata. Kanaaf continue ni jenna jechuudha. Bakka kanarra allow ni jenna. Amma akkuma agartan gara kana isin fida jechuudha. Jalqaba gaa waan hundumaa dursitanii lakkoofsa bilbilaa nama sanaa qofaa beekuu isin irraa eegama. Saniin booda bilbila isaa addana keessatti aaddii gootu. Kanaaf iyyuu gubbaa kanarraatti aaddi kan jettu mallattoo pilaasii kan qabdu kana ni tuqxu jechuudha. Ishee kana akka tuqxaniini iddoo kanarratti bilbila nama sanaa sammuutti beektu yoo ta'e sammuu keessaa bakka kana keessatti ni guuttu yookiin immoo addana keessa dhuftaniitu select from contacts kan jettu jirti. Ishee kana tuqaatii lakkoofsa bilbila keessan irraa qabdan yookiin nama sana kanaan dura contact name keessan keessatti save godhatanii qabdu taanaan addana keessaa kan barbaadan tuquudhaan aaddii gootu jechuudha. Amma akkuma agartan maqaa nama tokko nan tuqa jechuudha. Saniin booda kun akkuma agartan iddoo kanarraa lakkoofsa bilbilaa sana naaf fideetti jira jechuudha. Egaan yeroo kamittiyyuu immoo lakkoofsa bilbilaa nama sanaa yeroo aaddii gootan amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessaadha namni isin hordofta yoo ta'e plus jedhaati koodiin Itoophiyaa 25 jedhee jalqaba waan ta'eef akka kanatti guutuutii qabdu jechuudha. Kanaan achi isiniif hojjechuun ni danda'a. Sababni isaa immoo country ittiin adda baasuufidha jechuudha. Namoota isin hordoftan biyya eessarraa akka ta'e kan ittiin adda ba'u koodii isaanii waan ta'eef yeroo kamittiyyuu Dubaay irraa yoo ta'e plus jedhaati 97 jedhaati jalqaba biyyuma keessa jirtan jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha. Lakkoofsa nama sanaa seevii godhatanii qabdu taanaan immoo as keessaatii gadi fiduutii dandeessu jechuudha. Kanaaf salphaadha. Saniin booda okay jettanii dhumarratti ba'uu qofaadha. Al takkaatti nama tokko duwwaa hordofuutii dandeessu. Nama 5 akka hordofuu dandeessaniif immoo qarshii isin gaafata jechuudha. Namoota baay'ee al takkaa hordofuudhaaf
Prosa kan qarshiin bitamu application kan original isaa yoo na danda'ame bitee kanaan achi immoo yoo arge immoo tolaan isiniif nan kaa'achuudha. Kanaaf linkii isaa description box jalaatti argattu kan free ta'es kan tolaasi kan free nama tokko duwwaa hordofaa kan pro ta'e yookiin birriyaan bitamu immoo namoota baay'ee takkaatti hordofaa jechuudha. Egaan namni sun yeroo online irra seenee guyyaa akkamii akka seenee akkasumas immoo saayitii hangamii akka inni online irra ture waa hunda isaa information addana keessaatti argattu. Kan isin argattan immoo maqaa nama sanaa irraa tokkootiif ni tuqxu akkanatti gad isiniif baasa. Iddoo kana keessa ji'a akkasumas immoo guyyaa waa hundumaan adda baasee qoqqoodeetu isiniif kaa'a jechuudha. Kanaaf akka kanatti itti fayyadamtu baay'ee tokko salphaadha. Yeroo kamittiyuu gaa saayitii bilbila nama sanaa addana keessatti aaddii gootanii kaastanii wanti isin gootan bakka barbaadan deemuu ni dandeessu. Application kana keessas dhufuun isin hin barbaachisu. Garuu ofii isaatiin application kun bilbilee akka inni isin waamu gochuu barbaadan namni isin hordofuu barbaadan sun online irra seenutti akka inni ofii isaatiin bilbilee isin waamu gochuudhaaf ishee kana oonii godhachuun dirqamadha jechuudha. Kan akka oonii godhattaniini akkuma agartan egaa namni sun yeroo inni online WhatsApp seenu isin blookii taatan yoo jiraatan illee WhatsApp keessa osoo isin akka kanatti ofii isaatiin isin waama jechuudha. Akkasumas immoo akkuma agartanii notification gubbaa kanarraa isiniif kaa'e jechuudha. Namni sun akka inni online irra seene kan agarsiisu meesheejii gubbaa kanarra waan isiniif kaa'u salphaatti achiin galtanii illee dubbisuu dandeessu. Kanaaf egaa yeroo kamittiyuu namni online irra jiraachuusaaf dhiisuusaa yoo settingii keessaa isin dhoffate yookiin isiniin WhatsApp irra blookii godhee haala kanaatiin hordofuu dandeessu. Kan isin barbaachisu lakkoofsa nama sanaa beekuudha. Akkasumas immoo aappiin irra isinitti agarsiise kana buufachuudha. Kara lamaan gochuu qofaadhaan salphaatti namni sun online irra yeroo inni seenu fin seenne salphaatti hordofuutiin ni dandeessu isin jedha. Guyyaa irraa kan akkanadha jechuudha. Kan isiniif qabadheetti dhufee yeroo taanu keessa wanta kana isiniif qabadhee dhufu waan kamiin iyyuu na gaafachuu ni dandeessu. Yeroo taanu deebinee gargaarutti nagaan naaf tiraas nan jaalladhaa sanan kabajaa.